Akkam jirtu nagaa keessanii har'a viidiyoo kanaan herreega kutaa 11ffaa boqonnaa 7 yookaan yuunit 7 staatistiksii maal akka ta'e waliin ilaallaa jechuudha. Staatistiksii jalatti kan ilaallu types of data ni jalqabaa jechuudha. That types of data yookaan daataan gosoota akkamii qaba kan jedhu jechuudha. That inni lammaffaan ni kan biraa jechuudha. Introduction to group data as jalatti kan ilaallu introduction to group data. Group data jechuun maal jechuudha? Akkamittiin immoo daataa nuu kenname tokko group gochuu dandeenya kan jedhu as jalatti ilaallaa jechuudha. As jalatti jalqaba kan ilaallu types of data dha jechuudha. Types of data. Data bakka lamatti qoodnee ilaallaa. Isaanis qualitative dhaa fi quantitative data jechuudha. Okay? Kana isinii ibsuudhaan duratti eenyu wantoota kana ilaalaa. Amma fakkeenyaa fi daataa wantoota kanatti nuu kenname haa jiru. Sex, religion, age, birth of place yookaan bakka dhalootaa jechuudha. That nationality inni kan biraan weight yoo kun nuu kenname isaan kana lakkoofsaan ibsuudhaa fi ibsuu kan hin dandeenye warra akkamiiti kan jedhu ilaallaa jechuudha. Mee as keessatti ilaalaa. Age kan jettu kana lakkoofsaan ibsuu dandeenya. Tole age kan jettu bifa lakkoofsaatiin ibsuu dandeenya jechuudha. Asitti and weight kan jettu kanas bifa lakkoofsaatiin ibsuu dandeenya jechuudha. Isinii galee ammasitti age kan jettu kana fakkeenyaaf 14 jechuu dandeenya, 15 jechuu dandeenya, 20 jechuu dandeenya. That lakkoofsaan ibsuu dandeenya jechuudha. Weight kan jettu kana immoo asitti amma bifa 1.5 kiloogiraama jechuu dandeenya. Bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf yoon height ni dabale asitti jechuudha. Height yoon ni dabale daatsa kanas gara 2.5 meetiradha jennee lakkoofsaan ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf iyyuu kanneen lakkoofsaan ibsuu dandeenyu kun daataawwan akkasii kanaani quantitative data jennee waamna jechuudha. Kanaafuu daataan quantitative data jennu daataawwan lakkoofsaan ibsuu dandeenyu. Wantoota nuuf kenname jennaan lakkoofsaan kaa'uu dandeenyu. Akkasiitiin quantitative data jennee waamna jechuudha. Inni kan biraan asitti sex yookaan saala yookaan koorniyaa isa jennu sana jechuudha. Asitti amma koorniyaan nama tokko kaanee ani dhiiradha nan jedha. An dhiira tokko an dhiira lama hin jedhu jechuudha danda'e. That means I can describe it in the form of a number, you know. Bifa lakkoofsaatiin ibsuu hin danda'u jechuudha. Lakkoofsa godhee ibsuu hin danda'u jechuudha. Religion ani musliimadha yoon jedhe that bifa lakkoofsaatiin ibsuu hin danda'u jechuudha. Ani musliima tokko musliima lama akkasiin jedhamu jechuudha. That amantiin ofii lakkaa'amee himamuu hin danda'u jechuudha. Therefore it is what qualitative dha jechuudha. Okay, laala birth of place, nationality kun wantoota nuti lakkoofsaan ibsuu hin dandeenyedha jechuudha. Lakkoofsaan ibsuu hin dandeenyu taanaan daataa tokko qualitative data ta'a jechuudha. Amma immoo kana laalaa. Daataa kana fudhannee jennu ni jalqabaa people. That daataa lakkoofsa namootaa qabu, height kan qabu yookaan immoo kan killee kan qabu, origin kan qabuu fi weight kan qabu fudhannee jennee haa fudhannu. Daataa kana fudhanne yoo ta'e amma immoo laala. People kan jedhu kana daat kun maalidha ibsuu dandeenya, lakkoofsaan ibsuu dandeenya. Namoota 50tu jira, namoota 100tu jira, namoota 10tu jira inni bifa lakkoofsaatiin ibsuu dandeenya jechuudha. Height tokkoon amma isiniin jedhe lakkoofsaan ibsuu dandeenya. 1.5 2.5 jennee 2 jennee daat bifa meetiraatiin sentimeetiraatiin bifa barbaannee ibsuu dandeenya jechuudha. Daat eegis laala. That hanqaaquuwwan 50tu jiru, hanqaaquuwwan 12tu jiru jennee ibsuu dandeenya bifa lakkoofsaatiin jechuudha. Oranges akkasumattiin bifa lakkoofsaatiin ibsuu dandeenya jechuudha. That means hanqaaquu 8tu jira, daata yookaan burtukaana 8tu jira jennee bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Weightis akkasumattiin ibsuu dandeenya. Ulfaatinas bifa lakkoofsaatiin ibsuu dandeenya. Fakkeenyaaf 3.2 kiilogiraamadha jedhee ibsuu nan danda'a jechuudha. Weightis fiiziksii keessaa sanaan sun taane akka maasiittidha kan fudhannu as keessatti tole. Hundaafuu bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Haa jennu malee mee ilaala asitti gaafa laallu people gaafa jennu namoota 10tu jira yookaan namoota 20tu jira jechuu dandeenya.
haa ta'uti garuu namoota 10tu jira yookaan namoota 20tu jira jenna malee namoota 10.5tu jira jechuu dandeenya hin dandeenyu jechuudha. Okay, Vx hin danda'amu kun namootaaf hin danda'amu. Gara heetiitti gaafa dhumnu laala 2 meetiradha jechuu dandeenya yookaan immoo 2.5 meetiradha jechuus ni dandeenya jechuudha. Waan tokko yoo rakkoo qabu okay, that restriction yookaan restriction hin jiru jechuudha. Isa kanarraa gara gaafa gara killeetti dhumnu immoo that hanqaaquu 12tu jira jenneerra. Hanqaaquu 12.5tu baaskeetii kee jira jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kun hanqaaquudhaaf hin deemu jechuudha. Okay, laala asitti oreenjiidhaafis akkasumadha. Hanqaaquu that oreenjii 8.5tu jira jechuu hin dandeenyu jechuudha. As keessa oreenjii meeqatu jira? 8tu jira yookaan 9tu jira malee 8.5 yookaan 9.5 jennee ibsuu hin dandeenyu jechuudha. What about weight? Weight immoo bifa lachuun ibsuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun 3 kilogram jennee ibsuu ni dandeenya yookaan immoo 3.5 kilogram jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka fedhii keenya akka waan qabnu sanaatiin amma waan sanaatiin ibsuu dandeenya. Amma waan sanaa sun bifa lakkoofsa decimaaliidhaan kaa'uu dandeenya. Bifa fraactionii kaa'uu dandeenya. Homaa tokko yoo rakkoo qabu is what continuousdha jechuudha. Daataan lakkoofsaan ibsamu kun maal ta'uu isaa ilaallee turre jalqaba. Maal ta'uu isaa ilaallee turre daataan kun is what quantitativeidha. Maaliif bifa lakkoofsaatiin ibsuu dandeenya waan ta'eef. Therefore daataawwan wantoota nuu kenname kanarratti hundaa'uudhaan amma daataa kana bifa ta'etti qooduu dandeenya jechuudha. Okay? Maalitti qooduu dandeenya jechuudha? Kanaafuu quantitative data discrete and continuous jennee ibsuu dandeenya. Discrete kan jennu daataa isa yeroo nuuf kennamu dhaabbataa kan ta'e jechuun bifa lakkoofsaatiin erga ibsinee booda bifa walitti fufaa ta'een ibsuu kan hin dandeenye jechuudha. For example, daataan as keessatti pupilii yookaan kan namootaa kun bifa 10 jennee ibsuu dandeenya garuu 10.5 jennee bifa walitti fufaa ta'een ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafiyyuu quantitative daataa ta'ee ka'ee daataawwan akkasii bifa kana qofaadhaan ibsuu dandeenyu bifa integer number yookaan bifa whole numberii qofaan ibsuu dandeenyu akkasiitiin discrete jennee ibsina. Dhaabbataa kan ta'e kan continuous hin taane jechuudha. Isa akkasiin bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf asitti eegiin keenya eegiin asitti maal jechuudha? Discreteidha jechuudha. Orangein discreteidha jechuudha. Kanaafuu isaan kanaanii discrete jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa continuousdha. Continuous kan jennu ammoo bifa maaliitiin kan ibsuu dandeenyudha? Bifa lakkoofsa walitti fufaa ta'eetiin. For example, we have 8 here. 8 qabna. That 1 meetir jechuu dandeenya or 1.5 meetira jechuu dandeenya jechuudha. Homaa tokko yoo rakkoo qabu jechuudha. Bifa kanaan ibsuu dandeenya taanaan 1.8 meetira jennee bifa kanaan akka barbaannetti ibsuu dandeenya. Wanta nuuf kenname tokko bifa continuous ta'e yookaan bifa decimaalitiin ibsuu dandeenya taanaan ammoo maal jennee waamna jechuudha? Continuous data jennee waamna jechuudha. But they are what type of quantitative data akka isaan ta'an irraanfachuu hin qabnu jechuudha. Inni kan biraas keessatti kan laallu variable. Okay, variable. What is variable? Variable kan jennu ammoo gatii isaa kan hin beekne jijjiiramaa jechuudha karaa gabaabaa. Fakkeenyaaf x jechuu dandeenya, y jechuu dandeenya, z jechuu dandeenya. X, Y, Z yeroo baay'ee deddeebinee kan fudhannuuf malee S yoo jenne B yoo jenne homaa rakkoo hin qabu. Tole. Kanaafiyyuu haa ta'u garuu as keessa kan jiru variable kan jiru jijjiiramaadha jechuudha. That means lakkoofsota hin beekne wayiitu jiran. Lakkoofsa hin beekne kana X jenne yookaan Y jenne wantoota hin beekne bifa kanaan bakka buufanna jechuudha. That kun Y ta'ee itti fufatu hin taane lakkoofsota nu hin beekne sana nuuf ta'ee nuu ta'a jechuudha. For example, x plus 3 equal to 2 dha yoon jedhe bakka x kana lakkoofsa dhufee galuudha jechuudha. Isinii galee x jechuun jijjiiramaadha jechuudha. Jijjiiramaadha yookaan bakka kanatti kanaafuu miti. Kan dabalamaa jiru x miti. Wanta biraatu dhufee ta'a. Kanaafuu variable jechuun jijjiiramaa bakka isaa lakkoofsi kan biraa dhufee seenu nuti immoo wanta hin beekne tokko ittiin bakka buufannu jechuudha. Amma kan laallu introduction to group data. Group data maalidha kan jedhu laalaamamu. Okay, mee group data laaluudhaan duratti barattoota wiitu daree keessa jiru haa jennu. Barattoota muraasa daree keessa jiranuu fi umrii barattoota muraasa kanaan gaafadhe. Barataa jalqabaa yommuu gaafadhu umriin isaa 12dha naan jedhe. 12 jedheen anis waraqaa koratti qabadhe. Inni itti aanu nan gaafadhe. Inni immoo 14 naan jedhe. Waraqaa koratti nan qabadhe. Bifa kanaan hin deemne. Barataa itti aanu gaafadhu 12 naan jedhe. Barataa itti aanu gaafadhu 13 naan jedhe. Umurii isaanii kun
Sattaanu gaafa gaafadhu 14 naan jedhe. Sattaanu gaafadhu 15 naan jedhe. Bifa kanaan barattoonni natti maa deeman. Mee kan barattoota kanaa gaafa laalu laala. Daat kun daataan fudhadheedha jechuudha. Daataanii eejii barattoota kootii irratti fudhadheedha jechuudha. Okay. Haa ta'uutii garuu daataa kana barattoota daree keessa jiranuu gabaabaa fakkeenyaaf barattoonni 30 daree keessa jiru yoo ta'e barattoota 30 bifa kanaan gaafa fudhu daataan kun bifa dadhabsiisaa ta'een ta'a jechuudha. That means bifa qindaa'ina hin qabu jechuudha karaa gabaabaa. Therefore daataa akkasittiin daayirektii akka fudhatamee hin jiru kanaani maal jennee waamna? Anguruuppii daataadha jennee waamna jechuudha. Daataa kanaani anguruuppii daataadha jenna jechuudha. Maaliif kallattiidhaan akkan sila jalqaba fudhadhee hin jira waan ta'eef jechuudha. Wanti inni sirreeffame, wanti inni qindeeffame hin jiru jechuudha. Ergan daataa kana fudhee booda garuu qabxii barattootaa hojjechuudhaaf yookaan immoo odeeffannoo tokko barbaadeen ture daataa kana haa jennu. Daataa kana gatiin barbaadeef bifa kanaan daataa kana kaa'uun natti hin tolle. Ijaa ta'ee fi daataan barbaade kun daataa barattoota yookaan eejii barattootatiin jedha. Okay, eejii isaaniiti. Asitti firiikwiinsii yookaan deddeebii barattootaati jedheen kana qabadha jechuudha. Daataa kana bifa gara guruupiitti fiduu yaada jechuudha. Okay, gaafan daataa kana gara guruupiitti fiduu yaadu bifa kanaan hin kaa'adha jechuudha. 12 kan naan jedhetu jira barataa kana keessa. 13 kan naan jedhes hin dhabamu. 14 jira. Amma 15tti naan jedhaniiru barattoonni kun. Barataan umriin isaa 12 dha naan jedhe meeqadha? Barattoonni laala 1 2 barataa 2 dha jechuudha. Okay? Barattoonni 2 umriin isaanii 2 na 12 dha naan jedhan. What about 14? Barataa meeqatu umriin isaa 14 naan jedhe? Ammallee barattoota 2 dha kan 14 naan jedhes. Laala 14 kan naan jedhe barattoota 2 dha jechuudha. Barattoota tokko 13 kan naan jedhe meeqadha? 13 kan naan jedhe nama tokko qofaadha. Okay? Kanaafiyyuu tokkodhaan jedha jechuudha. That kana booda 14 jedheera 15. Barataan 15 naan jedhe meeqadha? Barataa tokko qofaadha jechuudha. Argitanii? Bifa kanaan bifa namatti toluun kaa'adhe jechuudha. Daataan jalqaba fudhe sana amma kun daataan kun asitti muraasadha. Ijaa ta'e malee daataa baay'eetu ta'eeti barattoonni baay'een umriin isaanii 12 kan naan jedhan jiru. Barattoonni baay'een 13 kan naan jedhan jiru. Barattoonni baay'een ganaa 14 kan naan jedhan jiru jechuudha. Kanaafiyyuu barattoota kana bifa kanaan qindeessii lafa kaa'uun kan koo gara guruuppii daataatti fidaan jira jechuudha. Laala asitti firiikwiinsii kan jennu tokkotu jira. Firiikwiinsii. Si kanaan naa qabadha. Firiikwiinsii. Firiikwiinsiin maalidha? Deddeebii jechuudha afaan Oromoodhaan karaa gabaabaa. Deddeebii gaafa jennu maal jechuudha? Laala asitti barataa 12 kan naan jedhe tokko 2. Barataan 2 irra deddeebi'ee 2 naan jedha. Kana jechuun barattoonni kun amala wal fakkeessuu qabu. Fakkeenyaaf barattoonni umriin isaanii 12 naan jedhan kun umriin isaanii wal fakkeessa jechuudha. Kanaafuu amaloota isaa wal fakkaatan daataawwan nuu kennamu amaloota daataa sanaa keessaa kan wal fakkaatu fudhee bakka tokkotti walitti qabee gaafan kaa'u daat kun gara guruuppii daataatti nu keessa. Daayirektirii kun guruuppii miti garuu kun guruuppii daataa ta'uudhaaf kallattii nuuf saaqaa jechuudha. Kanaafuu kun daayirektirii guruuppii daataa jechuun hin dandeenyu. Kanaafuu isa kana maal jenna? Frequency distribution dha jenna jechuudha. Frequency distribution jennee waamna jechuudha. Okay, frequency distribution dha kun. Frequency distribution ta'ee ka'e immoo daataa kanaan frequency distribution akkamiiti? Frequency discrete distribution dha kun. Maaliif discrete jenne jechuu dandeenya? Laala daataan kun asitti barattoota eejii isaaniiti. Kun barattootadha jechuudha. Eejii irratti osoo hin taane kan inni irratti hundaa'u barattoota irratti. Barattoota 2.5 yookaan barattoota 2.3tu umriin isaanii 12 naan jedhe jechuu hin danda'u. Isinii galee kanaafuu barattoota meeqadha? Barattoota 2 yookaan barattoota 3. Kun diskreetiidha jechuudha. Bifa dhaabbataa ta'e waan hin ibsuuf frequency discrete distribution jennee ibsina jechuudha. Yeroo kana kanaafuu isa kana frequency discrete distribution dha jechuudha. Daataan kun kan ittiin ibsame jechuudha. Akkuma amma isinitti agarsiise gaafa barattoota isinii kaawwamu fakkeenyaaf eejiin jedhe jalqaba. Eejii jedhee ka'een asitti ammoo frequency jedhe. Laala asitti ergan frequency jedheeti asitti eejiin kaa'e 12 qofaadha. Garuu isa 12 jedhe kana bifa kamiin kaa'uu nan danda'a? Amma immoo jechuudha. Amma immoo yoon daataa barattoota wayii fudhadheeraa jennu. Bifa namaa jalqaba fudhadheen jechuudha. Daataa barattoota wayii bifa kanaan fudhee ka'ee amma immoo laala barattoota baay'ee dheedhee fudhadhu kan hin fudhadhe jechuudha. Even bifa distribuutioniitiin barattoota 12 kana jechuun hin mijatu. Barattoota naannoo 100 barattoota 1000 mana barnootaa keessa kan jiran barattoota baay'een daataa isaanii fudhee jiru. Eejii isaanii haa ta'u ammas.
Daat inni kun immoo frequency isaanii haa ta'u. Haa ta'uti garuu daatichi baay'ee guddaa waan ta'eef maalan godha isinitti fakkaata. Barattoota umriin isaanii meeqaa jiru? 6 kaasee amma 10 jiru. Laala barataa kana keessa kan umriin isaa 6 naan jedhee jira. Kan umriin isaa 7 naan jedhee jira. Kan umriin isaa 8 naan jedhee jira. Kan umriin isaa 14, 16, 20, 25 kan naan jedhetu jira jechuudha. Kanaafuu daataa kana immoo bifa kanaan hin kaa'adha mi'aa jennee haa fudhannu jechuudha. Daat 6 amma 10, 11 amma 15 jedhee bifa kanaan kaa'aa deema jechuudha. Amma 15 and from 60 to 20 from 20 to 25 jedheen bifa kanaan kaa'aa jennu. Okay, barattoonni 6 amma 10 gidduu umriin isaanii jiran barattoota meeqadha? Laala barataanii umriin isaa 6 fi 10 gidduu jiru jechuun kan 6 ta'e umriin isaanii hammatama keessatti, kan 7 ta'e ni hammatama, kan 9 ta'e ni hammatama, kan 10 ta'e ni hammatama. Barattoonni kana taanu naannoo barattoota 3 qofaadha kan kana keessa naan jedhan. Ni galee inni kan biraan barattoonni 11 kaasanii 15 jechuun barataan umriin isaa 12 kan naan jedhe, 13 kan naan jedhe. Barattoonni kun kara barattoota 4 ta'uu jennee haa fudhannu. Salphisnee uumaa jechuudha. Daat inni kan biraan barattoonni 16 amma 20 jechuun barataan umriin kan 17 naan jedhe jira. Barataan umriin kan 18, barataan umriin kan 20 naan jedhe jira. Barattoonni kana naan jedhan keessaa barattoota meeqatu jiru? Daat barattoonni reenjii kana keessatti argaman naannoo barattoota 5 jennee haa fudhannu. And barataan 20 amma 25 umriin isaa jiru immoo barattoota 4 qofaadha. Daat bifa kanaan laala frequency bifa kanaan hin kaa'adhe jechuudha amma. Inni jalqabaa tokkoon qofaadha jechuun barataan umriin isaa 12 naan jedhe barataa amma kanadhaan jedha. Amma garuu bifa sanaa miti. Barataan umriin isaa waggaa 6 fi waggaa 10 gidduu jiruu fi 6 fi 10 isaan keessatti hammatamu jechuudha inni kun. Kan kana ta'ee barattoota meeqadha? Barattoota 3dha jechuudha. Isa kanaan maal jennee waamna? Grouped frequency yookaan grouped data kan jennu isa kanadha jechuudha. Kun amma group ta'eera jechuudha. Daataan kun maal ta'eera jechuudha? Group ta'eera. Grouped data kan jennu immoo isa kanadha jechuudha. As keessatti daataa kana yeroo ilaallu wantoota baay'eetu keessa jira. Inni jalqabaa tokko class limitiin jiraachuu qaba. Class limit. Class limitii gaafa jennu maal jechuudha? Class limitii gaafa jennu daangaan jiraachuu qaba jechuudha. Barattoonni umriin isaanii 3 naan jedhanii barattoota waggaan isaanii 4 ta'e miti. Yookaan kan waggaan isaanii 11 ta'e miti. Kan waggaan isaanii 6 fi 10 ta'e qofaadha jechuudha. Isinii galee kana jechuun 6 gadi hin darbu 10 waliin darbu jechuudha. Kanaafuu kilaasiidha kan jennu isa kanadha. Tokkoon tokko wantoota kana keessa jirtu kilaasiidha laala. Kun kilaasii tokko, kun kilaasiidha, kun kilaasiidha, kun kilaasiidha. Yoo ta'e kilaas limitiidha jechuun ammoo maalidha jechuudha? Daangaa kanarra kan jennu. Limit jechuun daangaa. Kanaafuu daangaawwan kanarra kan jennu kilaas limitiidha jechuudha. 6 gad darbuu hin danda'u, 10 ol darbuu hin danda'u waan ta'eef 6 fi 10 maalidha jechuudha? Kilaas limitiidha jechuudha. Okay? Bifa kanaan ibsuu dandeenya. Inni kan biraa kan laallu kilaasiin kun hammam baay'ata jechuun kilaasii tokko keessatti miseensota meeqatu jiru kan jedhu. Fakkeenyaaf kilaasii jalqabaa keessatti kanneen umriin isaanii 6 kaasee amma 10tu jiru jechuudha. Kana jechuun kan umriin isaa 6 keessatti hammatama, kan umriin isaa 7 keessatti hammatama, 8, 9, 10 keessatti hammatama jechuudha. Kanaafuu kan umriin isaanii meeqadha? 1, 2, 3, 4, 5. Daat 5dha jechuudha kilaasii tokko keessa kan jiru. Gara lamaffaatti yoo deemtanis bifa kanaanidha jechuudha. Kana jechuun 11, 12, 13, 14, 15 jechuudha. Daat kunis 1, 2, 3, 4, 5. Bifa 5 deemaa jechuudha. Daat isan akkasittiin deemaa jiru kan immoo daat 5 laala argitanii kun 5 tokkoon tokkoon kilaasii keessa jechuudha. Kan jiru ammoo maalidha jechuudha? Class width jechuudha. Okay? Isa kana ammoo class width jennee waamna. Class width. Class width argachuudhaaf ammoo dirqama amma akkan isinii tarreessa kana tarreessuu qabnaa. No, akkaataa tarreessuun sinirraa eegamu. Daat kanaafuu maal goonaree laala. High class limitii kan ta'e class limitii isa guddaa isa kanii kilaasii dhumaarraa fudhanna jechuudha. Innis meeqadha? 25 dha ammaaf. Kan daataa amma kanaaf jechuudha. Yeroo hundayyuu isa guddaa fudhanna. Achii kaane isee xiqqoo asii kana jirtu low class limit jira. Isa irraa hir'inna jechuudha. Meeqadha? 25 hir'isuu 6 jechuudha.
Kana booda lakkoofsa kilaasii keenyaatiif jechuun 1 2 3 4 kilaasii meeqa qabna? Kilaasii 4 qabna jechuudha. Over 4 jenna jechuudha. Kana booda inni kun wal qixa meeqa jechuudha? 25 hir'isuu 6 irra meeqaati? 4 jechuudha. Class limit class width keenya meeqa ta'a jechuudha? 25 hir'isuu 6 jechuun 19 jechuudha. Over 4 this equal with kun wal qixa meeqa ta'a jechuudha? 4.7 dha jechuudha. This equal with 4.7. Garuu kilaasii bifa kanaan ibsuu hin dandeenyu width keenya. Why kun discrete dha waan ta'eef namadha waan ta'eef people dha waan ta'eef kan ittiin ibsinu kana bifa akkamiitiin kara lakkoofsa integer number itti bunna jechuudha. Okay? Kanaafuu kana gaafa 6 nu 4.7 gara meetti 4tti siqaa no 7 dha waan ta'eef kun gara 5tti siqaa jechuudha. Kanaafuu class width keenya 5 dha jettanii bifa kanaan murteessuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu upper class limit of what? Upper class limit of higher class. Upper class limit of higher class in fakkeenyaaf 25 minus lower class limit of lower class jenna jechuudha. Over class needed class barbaadame sanaaf irra jechuudha. Bifa kanaan maal arganna? Class width arganna jechuudha. Okay. Amma immoo cumulative frequency waliin ilaallu. Cumulative frequency jechuun maal jechuudha? Cumulative frequency nagarisuudhaaf mee ammas age barattootaas ni fudhadhu. That age qabnaa jenna. And age irratti frequency jira jenna. Laala. Kana jechuun for example if we have age between 3 and 4 that afurii kaasee amma 3 kaasee amma 4 5 kaasee amma 6 jalqabee amma 7 jalqabee amma 8 9 jalqabee amma 10 jecha daataa wayii qabna inni afran. Daataa kana qabna yoo ta'e jechuudha bifa kanaanii. Bifa kanaan daataa yoo qabna yoo ta'e frequency barattoota kanaa yookaan umurii barattoota kanaa immoo 3 kaasee amma 4tti kan jiranu 2 dha jenna. 5 kaasee amma 6 barattoonni gidduu kana jiran immoo 9 dha jenna. Barattoonni 7 kaasee amma 8 jiran immoo barattoota 6 dha jenna. And barattoonni 9 kaasee amma 10tti umuriin isaanii kana gidduu jiru immoo barattoota 8 jennee haafudha. Okay, laala. As keessatti frequency kan inni nutti himu maali? Frequency kan inni nutti himu tokkoon class interval keessatti jechuun isee kana keessatti frequency jiru kan deddeebii jiru jechuudha. For example now amma yoo namni tokko sin gaafate barattoonni 3 kaasanii umuriin isaanii amma 4 jiranu meeqa dha jettuuni baay'ee salphaadha asirraa ilaaltanii 2 dha jechuu dandeessu. Bima kanaan 7 amma 8 barattoonni kana gidduu jiran meeqadha barattoota meeqadha yoo jedhamtanii gaafatamtanii barattoota 6 qofaadha jettanii deebistu jechuudha. Haa ta'uti garuu yoo namni akkana jedhee sin gaafate barattoonni umuriin isaanii 3 kaasee amma 6 gidduu jiru. Barattoonni umuriin isaanii 3 kaasee amma 8 gidduu jiru. Jechuun warra kana tuun ammatiin 19 tuun ammatiin 3 jalqabee amma 8 barattoota jiran akkamittiin naa himuu dandeessa. Yookaan immoo barattoota warra kana lachiin gadambisee jechuudha. Warra 7 fi 8 fi 9 kana gadambisee barattoonni 3 kaasanii amma 6 jechuun 3 kaasanii amma 4 fi 5 kaasanii amma 6 gidduu jiran barattoonni kuni meeqadha yoo naan jedhe akkamittiin ibsuu danda'a. Okay, I can answer this question by using what? Cumulative frequency. Cumulative frequency fayyadamee deebisa jechuudha gaaffii akkasii. Barattoonni umriin isaanii 3 kaasanii amma 4tti jira yoo naan jedhe 2 dha. Daat beekamaadha kun jechuudha. Isa kana cumulative frequency dhaati fudhadhaa. Barattoonni 3 kaasanii amma 6tti jiranoo 3 kaasanii amma 6tti kan hin jennu ida'ama eenyuutu jechuudha. Ida'ama barattoota 3 amma 4 fi 5 amma 6 gidduuti ida'ama isaaniiti jechuudha. 11 dha jechuudha. Kana jechuun maal godha jechuudha? 2 plus 9 equal with 11 dha. Barattoota 11tu jiru. Eessaa kaasee amma eessatti 3 kaasee amma 6tti jechuudha. Okay, barattoonni 3 kaasanii amma 8 jiranoo meeqadha jedhee na gaafata. Daat baay'ee salphaadha. Ammas barattoota meeqa warra kanaa olii jiran hunduma isaa kanatti dabala. Kana jechuun 11tti meeqa dabala jechuudha? Ammasitti kan jiru meeqadha? 6dha jechuudha. Daat meeqadha kun 17 ta'u jechuudha. Jechuun barataan 3 kaasee amma 8 gidduu umriin isaa jiru barattoota 17dha jechuudha.
Okay, barattoonni sadii kaasee 10 gidduu kana gidduu jiran yookaan guutummaan barattoota kanaa meeqadha? That 17 isa akka jalqaba isaa cumulative frequency jalqabaa sana ida'u meeqaati? As keessa kan jiru frequency 8 jechuudha. Is equal with 25 students. This data taken from what? 25 students. Barattoota 25 irraa kan fudhatamedha daataan kun jechuudha. Guutummaan barattoota 25 dha jechuudha. Jennee bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. This is what we call it cumulative frequency distribution jennee kan waamnu isa kanadha jechuudha. Kanaaf isa kana cumulative frequency distribution jennee waamna jechuudha. Cumulative frequency jechuun isa kanadha. Waan siniin galle yoo jiraate comment irratti naaf barreessaa please. Kan itti aanu ammoo grouped continuous data kan jedhu waliin ilaalla. Yeroo darbe grouped discrete data dha kan waliin ilaalle. That wantoota daataan nuti fudhanne sun gaafa discrete ta'u yookaan bifa decimaalitiin ibsamuu kan hin dandeenye yoo nuuf kenname jechuudha. Bifa amma fakkeenyaa bifa kan lakkoofsa namootaatiin faa ibsee turre mitiire hayyee. Grouped continuous data kan jennu ammoo yoo daataan nuuf kenname suni continuous ta'uu kan danda'e walitti fufaa ta'uu kan danda'u yoo ta'e amma fakkeenyaaf kaampaanii tokkotu jira inni haa fudhannu. Kaampaanii tokko inni haa fudhannu. Kaampaaniin kuni hojjettoota isaatiif maal godha? Mindaa kaffala. Okay? Kanaafuu mindaan hojjettootaa ni jira jechuudha. Isinii galee saalaarii jechuudha karaa biraadhaan mitiire mindaan. That saalaariin hojjettootaa yookaan mindaan hojjettootaa kan kaffalamu kan 4,500 isa xiqqaadha. 4,500 fi 5,000 fi 400 gidduu hojjettoonni mindaa kana argatan jiru. Kana qofaa miti. Hojjettoonni ammoo 5,000 fi 400 kaasanii hanga 6,000 fi 300 gidduu argatanus jiru jechuudha. Jechuun fakkeenyaaf kanneen 5,500, 5,600, 6,000 kan argatantu jiru jechuudha. Yookaan immoo hojjettoonni 6,300 kaasanii mindaa amma 7,200 argatan jiru jechuudha. Warri sirriitti meebii hojii isaanii hojjetan yookaan ogummaa gaarii qaban kana keessatti warri haay ta'an akkasitti argatu jennee haa fudhannu. Bifa kanaan iyyuu saalaariin bifa kanaan guruuppii ta'ee jira daataan isaanii jechuudha. Jennee kan fudhannu yoo ta'e hojjettoonni as keessatti immoo frequencytu jira. Frequency jechuun hojjettoonni kun ammamiin kan isaan fudhatan jechuun hojjettoota meeqatu jiru? Kan 4,500 kana gidduu argatanu 4,500 fi 5,400 gidduu kana jiru hojjettoota meeqadha? 5,400 fi 6,300 gidduu kan argatan immoo hojjettoota meeqadha? Jennee qoodudha maaliif fayyadamne frequency dha jechuudha. Kanaafuu amma fakkeenyaaf emmee hojjettoonni 4,500 amma 5,400 gidduu jiran mindaan isaanii jechuudha. Hojjettoota 5 jennee haa fudhannu. Hojjettoonni 5,400 dha amma 6,300 gidduu jiran mindaan isaanii ammoo hojjettoota 4 jennee kan fudhannu yoo ta'e hojjettoonni 6,300 hanga 7,200 jiran ammoo mindaan isaanii hojjettoonni kun hojjettoota 6 jennee haa fudhannu jechuudha. Laala as keessatti mindaa isaanii kana kun kontiiniyeesiidha walitti fufaa kanneen 4,700 argatanus jiru. Kana gaafa wanta akkasii nuu kennamu gaafa kontiiniyees daataan akkasii nuu kennamu bifa maaliitiin ibsuu nu barbaachisa jechuudha. In the form of mid pointidhaan ibsuu nu qabna jechuudha. Bifa mid pointidhaan ibsuu qabna jechuudha. Okay. Asitti mid pointii konseptii jedhamtutu dabalamteetti jechuudha. Mid pointii maalidha? Mid point jechuun average jechuudha karaa gabaabaa kan nu beeknu. Innis maal goona? Laala. As keessatti yeroo group continuous data ta'u amma fakkeenyaaf class intervalii jira. Class intervalii kana keessatti 4,500 kaasee amma 5,400. Kun boundary yookaan daangaa kana gidduu kanneen jiranidha jechuudha. 4,500 seen gara gadii kun daangaa xiqqaadha. Xiqqaa jechuun afaan Ingiliffaatiin loweridha. Lower jennaani. Kun immoo daangaadha inni. Kanaafuu lower boundary jennee waamna jechuudha. Kanaafuu lower boundary meeqa jechuudha? Kilaasii jalqabaatiif 4,500 dha jechuudha. Okay, sattaanuuf lower boundary meeqadha? Upper boundary kana ammoo meeqadha? Upper boundary immoo upper jechuun isa olii jechuudha. That boundary kilaasii kana boundary daangaa jechuudha. Kana kan darbuu hin dandeenye jechuudha karaa biraa daangaa yeroo jennu malee waan biraa miti. Kanaafuu 5,400 jechuudha. 5,400 darbuu hin danda'u jechuudha. That means kana gidduutti kanneen hojjettoota kana gidduutti argamanudha jechuudha. Okay. Amma maalan barbaade miidii isaanii barbaade. Kana jechuun miindaa hojjettoota kana 5,400 kaasee amma 4,500 gidduu kan lakkoofsa value tokkoon barbaade jechuudha.
jechuun kan gatii kana bakka naa bu'u tokko yoo barbaade maalan godha kan kana bakka naa bu'u yoo barbaade 4,500 kanaan iyyuu 4,500 kana 5,400 kanaa walitti da'a. Kana jechuun lower class boundary hin qabu kanan iyyuu plus upper class boundary kanaa wajjin walitti da'a jechuudha. Over maaliin jedha jechuudha? Tuungodhaa lamaafanidha jechuudha. Fakkeenyaaf ammasitti 4,500 kana gaafan 5,400 walitti da'uu meeqadha jechuudha kan over tuungodha jechuudha. This equal with inni kunis walqixa meeqa ta'a jechuudha? 4,000 is equal with 4,950. That kun midpoint dha jechuun value tokkoon bakka buusuu dandeenya jechuudha karaa biraa. Hojjettoota kana that mindaa isaan argatan kuma walii galaatti isa 5,400 isa olaanaa argatee fi isa gadaanaa 4,500 kana giddu galeessatti finnee mindaan asitti kafalamu namoota 5 mindaan kafalamu 4,950 jennee ibsuu dandeenya jechuudha. This is midpoint kan jennu bifa kanaan ibsuu dandeenya. Jennee asitti immoo midpoint argannu sana 4,950 jennee bifa kanaan kan warra kanaas barbaadaa deemuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan frequency polygonidha kan beekuu qabnu jechuudha. Frequency polygon. Frequency polygon kan jennu frequency graafii akka jechuuti. That isa kana gaafa histogramidha yookaan graafiidhaan kennu jechuudha. Fakkeenyaaf frequency kan inni asitti argadhe kana bifa graafiitiin kaa'uu yoo barbaade akkasiin godha jechuudha. Bifa kanaan kaa'ee that isa kana frequency jechuun danda'a. Isa kanaasiin immoo salaarii yookaan hojjettoota mindaa hojjettootaa kana jedhee bifa kanaan kaa'uu danda'a jechuudha. Kana booda asitti asirratti yookaan pointii kanaaf kana gidduutti jechuudha. Pointii kanarra kan jiru 5,500 kaasee hanga 5,400tti. Asitti immoo 5,400 kaasee hanga 6,300tti jedhee bifa kanaan ibsuu nan danda'a jechuudha. Asii kaasee ammasitti kan jiru immoo 6,300 kaasee hanga 7,200tti jedhee bifa kanaan ibsuu nan danda'a jechuudha. Asirratti frequency nan barreessa jechuudha. Jechuun asirratti immoo jechuudha. Fakkeenyaaf 2 4 6 jedhaa bifa kanaan yoon deeme laala. Asitti 4,500 gidduutti 4,500 amma 5,400 gidduutti kanneen argamanu hojjettoota meeqadha? 5dha. Kanaafuu hojjettoota 5 jechuun naannoo kanadha. Bifa histoogiraamiitiin bifa kanaan ibsuu nan danda'a jechuudha. Tokko bifa kanaan ibsuu nan danda'a hojjettoota 5. 5,600 kaasee 5,000 kaasee 5,400 kaasee amma 6,300 kanneen jennu hojjettoota meeqadha? Hojjettoota 4. Daatu waan ta'aniif bifa kanaan ibsuu nan danda'a jechuudha. Inni kun frequency polygonii kan jedhu akkasittiin ibsuu kan dandeenyu. Yookaan immoo hojjettoonni kanaaf kana gidduu jennu immoo hojjettoota 6dha jechuudha. Daatu isa kana immoo bifa kanaan godhee laala. Bifa kanaan akkasittiin ibsuu kan danda'u kun immoo maalidha jechuudha? This is what we call it frequency polygon kan jennu isa kanadha jechuudha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa naaf tura. Viidiyoo kana akka inni namoota baay'ee bira ga'uu fi yoo laayik gootan gaariidha. Yoo sheer gootanii kallattii yaadne yoo keessanii ergitan immoo baay'ee galatoomaa baay'een sin jaalladha. Nagaatti.